Oduu gammachiisa. Afaan Oromoo Yuunivarsiitii Kolleejjii Ribilaar Aartist kan Ameerikaa kutaa bulchiinsa Minisootaa keessatti argamutti har'a Majji 23 2025 barsiifamuu jalqabu obbo Baqqalaa Garbaa himan. Obbo Baqqalaa Garbaa immoo barsiisaa jalqabaa gosa barnoota Afaan Oromoo Yuunivarsiiticha keessatti kennan ta'anii qaxaramuu himanii jiru. Kolleejjii Ribilaar Aartist keessatti kan eegalame sagantaan Afaan Oromoo sirna barnoota idilee Yuunivarsiitichaa keessatti haammatamee barattoonni eebbaaf kireeditii isaan barbaachisu keessatti akka lakkaa'amuuf beekamee jira. Akka obbo Baqqalaa Garbaa jedhanitti barattoonni gosa barnootaa kana fudhachuuf galmaan 25 yoo ta'an barattoonni 5 eeggattummaadhaan galmaa'anii jiru jechuun yeroo jalqabaatiif yuunivarsiitii biyya alaa keessatti afaan Oromoo akka gosa barnootaa tokkotti kennamu jalqabee jedhan. Afaanichi yuunivarsiitiiwwan addunyaa hedduu keessatti akka barsiifamuuf dhiibbaan bal'aan yeroo garaagaraatti taasifamaa turu kan yaadachiisan obbo Baqqalaa Garbaa har'a milkaa'ee barattoota gosa barnootaa tokko yuunivarsiiticha keessatti jalqabsiisuuf barbaachisan 25 yeroo jalqabaatiin argachuun barnoonni kennamuu jalqabee jedhan. Gosa barnoota afaan Oromoo akkan barsiisuuf carraa argachuu kootti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama kan jedhan obbo Baqqalaan afaan ofii dhaloota barsiisuun carroomuudha jedhan yaada OMN'if laataniin.